ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftanii madaamuun ji'a lama ji'a tokko ji'atti torbee lamatti biyyatti isin galchaaru. Osoo isin hin beekin guyyaa 10tti biyyatti isin galchaaru. Waan garaana nyaate asitti fidatanii guyyaa 10 keessatti osoo ishiitti nimin tiikeetti itti muranii gara biyyaa gaggeessan. Ijoollee 3 wal duraa duuba takka ji'a 3 fi torbee lamatti takka mooyyuu ji'a lamatti takka guyyaa 10tti gara biyyaa gaggeessan. Isaanitti himne maaliif waan kana hin jenneen san hin jenneen mallattoolee isaan sinirratti argani. Mallattoolee arabdoonni sinirratti jibbanii osoo waa tokko siniin hin jedhin gara biyyaa sin gaggeessan 4 gurguddoo isaa siniifan hima. Isa kana sinillee viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Wantoota arfan kana isinirratti argan taanaan sitti sin dubbatan waa tokkollee sin hin jedhan afuurallee sitti hin baasan fuulallee sitti hin badan. Kanuma galgala san meeshaa kee rattabadhu jedhanii si fuudhanii dirree xiyyaaratti sin darban qofa of agartu. Kana osoo hin ta'in waan kanneen irraa akka of eegdan mana kana laayik gochuudhaan jalqabaa sin hin jennu. Egaa inni tokkoffaan jechuudha. Ani kanan sinii himu of ta'aatii jiraadhaa. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa kan wajjin jirtan ana waleetuu beetii jechuudha. Torbee kana keessatti torbee kanaa fi torbee taantu kana keessatti akkataataayii osumaan argu jarri ani bira jiru kuni sarraatinyaa 3 wal duraa duuba gara biyyaa galchan. Osoo ittiin himin osoo waa tokko hin jedhin sababa maaliitiif galchan akkamitti galchan. Oggaallee gaafa guutte wantoota kanneen sirratti argan taanaan isaan homaa sitti hin dubbatan. Jarri arabaa xaaxa tokko hin qaban. Rakkina birrii hin qaban. Dhimma birrii hin qaban. Dhimma sarraatinyaa hin qaban. Amala hin taane sirratti gaafa argan keessattuu wantoota afuroo sirratti argan baay'isanii gara biyyaa sin gaggeessu. Inni jalqabaa jechuudha. Isheen takka kan dhufte kan baatii 3tti gara biyyaa galte maal irratti galte isinitti fakkaate anaanillee gorsi jedhanii itti na yaamanii turan. Gorsi amala kana hin jaaladhu. Manni ani keessa jiru ijoolleen tiyya ijoollee dhiiraati. Manni kun ishiin kaddaamadha. Kaddaaminati ishii beektee bakka ishii beektee jiraachuu qabdi. Yoo bakka ishiin beekne ta'e immoo ani hin barbaadu gorsi naan jette jechuudha. Inni tokkoffaan maalidha? Yeroo shaaworii galtan shaaworii san keessaa yeroo baatan ijoolleen tokko maal gootu seetanii gaawoniin madaamonni sini bituu danda'u biyyaa fidachuu danda'u san hin beeku ani jechuudha. Mistira isaa hin beeku bakka walumaa galatti. Shaaworii yeroo seentan akka ijoollee madaamotaa akka intaloo madaamotaa taana jettanii kan yaaddan jirtu jechuudha. Shaaworii seentanii raawwattanii shaaworii san yoo baatan akka ijoollee madaami gaawonii san uffattaniitti mataatti fooxaa marattanii shaaworii san keessaa baatu. Yeroo shaaworii san keessaa baatan ijoolleen dhiiraa akka filafiitii keessan taa'anii jiru yookaan abbaan manaa madaamii taa'ee jira sin argaa jechuudha. Madaamin sin argiti jechuudha. Irra deddeebitee gizee 2 gizee 3 timteet anitti na yaamteet dadhabeen jira. Amala ishiinan jaaladha. Hojii ishiinan jaaladha. Waa hunda ishiinan jaaladha. Garuu isa kana irraa hin jaalanne. Manni kun mana ishiitii miti. Ishiin hojjettuu kiyya malee madaamii miti. Kanaafuu yeroo shaaworii seentee kaate uffata ishii guutumaan guututti shaaworii keessatti dirqama uffachuu qabdi malee osoo uffatan uffatiin gaawonii qofa uffattee gadi ba'uu hin qabdu. Kan mana keessa jiru ilma dhiirati. Kan mana keessa jiru ijoollee dhiirati. Kanaafuu itti minaan jette. Yeroo kanaan anis dhaqee tanan badii akkanaa madaami sirraan jaalanne maafi kana goota jiraachuu fi miti hojjetachuu biyyaa baateemi. Kanaafuu lammata waan akkanaa kanatti ittiin deebiini gizee shaaworii kee galtee kaate uffata kee shaaworii keessatti uffadhuuti akka namaatitti uffata kee yuunifoormii kee uffata hojii kee uffadhuuti ba'i. Kan uffatte uffata kee uffatte ati atumaa. Kanaafuu waan kana hin raawwatin jennaan inni naaftee naan jette. Inni naaftee yaada ishiiti ani hojii ishii nan hojjedha homaa takka fiddu homaa nan gootu jette. Hin jedhama mana gandaa keessa taa'anii mana namaa taa'anii hin naafte hin jedhama. Inaafuu qabdi mana ishiiti ijoollee ishiiti. Ani hunnan jedha mana kiyya doo ta'e amma sarraatinyaa wayii qaxaradhe sarraatinyaa seera ishii yoo dabarsite anuyyuu ishii loluu nan danda'a jechuudha. Anis itti mee itti gorsee aga nama tokko biyaansi kaayyoo manaa baate galmaan gaadhu jedhee gorseen biraa gale. Garuu ishiin dhaga'uu hin dandeenye homaa nan gootu jette ji'a 3 hojjette ji'a 4ffaa irratti guyyaa tiikeetii murtuufsan hafuura ittiin baasna jechuudha. Madaamin anuu quba hin qabu.
anuu hin dhageenye. Kanuma yoo nan gaafadhu bira naqa jedhee yoon gaafadhu beeshiin biyya galteerti. Maali akkanaa miti waan sanirraa sirraa bulchte waan ta'eef madaamin aartee tikkeettiin bulteef naan jedhan. Kanaafuu adaraa keessan kaayyoo keessan beekaa. Inni lammaffaan immooyyuu gola madaamii yoo dhuftan bakka ammaan booda waanuma jireenyi keessa isin jijjiirame yookaan immoo waanuma mana mangistii yoo seentan isinitti fakkaatina mana hojii seentan innis tokkoffaa irratti sa'aatii ganama madaamiin ka isin jette san dirqama kee ka'uu qabda. Anis waan akkasii san hojjechaa jira. Har'a waggaa 5 hojjedhee sa'aatii shinnaan jette san hin dabarsu jechuudha. Birri shinnaa kaffalti waan ta'eef anis yeroo ishii kabajeen hirribaa ka'ee hojii ishii hojjedha. Ishiinis immoo mindaa koo kabajee naa kaffalti erga ta'een booda sa'aatii kanatti rafi sa'aatii kanatti ka erga naan jette kutaa koo galeen haga bayitutti bilbila kootirra bulee ganama akka madaamii rafuun qabu jechuudha. Niif galee galgala oduman bilbila jaaladhu bilbila ofirraa fageechee rafuun qaba. Ganama sa'aatii madaamii san kabajeen ka'ee hojii koo hojjechuu qaba. Isa kana yoo dabarsitan tokko jira. Inni lammaffaa madaamiin teecha yeroo si yaamtutti daftanii owwaachuu, ifachuu dhiisuu, yeroo hundumaa fuula ifaan ilaaluudha madaamii teechan. Yeroo ishee si yaamte daftanii dhaquudha. Hojiidha. Nus kanumatti anis akkasumatti dabarse waan ta'eef. Hojiidha waan ta'eef si yaamte taanaan hojiillee of harkaa yoo qabaattan lafa gootanii dhaxxanii waan isheen si yaamte san hubachuu ishii jettanii waan isheen sin ajajjesan hojjechuudha. Kan harkaa qabdassan yoo wantoota atamtamaan dhumatu ta'e wanta akkanaa kan akkana godheen jira waan ta'eef waan xumureetutti deebi'i hoo jettanii ishii eeyyamsiistanii waan sanitti deebi'u. Yookaan immoo ishiin kana godhisi yoo sin jette isa san dhiiste kan ishee si ajajjesan hojjechuu. Kana deebiitti deebisuu yookaan fuulatti guuruu hin qabdan. Kana madaamuun sinirraan jaalatan. Niif galee inni itti aanu immoo hojii tokko irratti mugaa ooluu qusuus jechuu. Madaamin isa akkanatti muddee qusuus gootu hin jaalattu. Gola madaamii keessa yeroo hojjettutti harka kee ho'ite xal jettee qacci jettee hojjechuu. Kuni waan an ittiin milkaa'e jechuudha. Dhugaan isinitti immoo waan an ofii kiyya ittiin milkaa'e waan an ofii kiyya hojjedhee har'a sadarkaa kanarra ga'e of ta'ee akkan dubbadhu kan na taasise malee waa biraa miti jechuudha. Isiniif galeemti keessattuu jechuudha. Wanta hojii tokko qaqqaqqaqqaa jettanii qalxaf jettanii hojjechuudha. Madaamiin sarraatenyaa qalxaaffaa sarraatenyaa harka oo'itu jaalatti. Sarraatenyaa muddu achumaa qusus jettu tasallee hin jaalattu. Niif galee harka oo'uudha. Inni sadaffaa inni itti aanu sodaa tokko malee. Sodaa siruma of keessaa balleessuu qabdu. Sodaa jechuun kan isinitti galta sunillee nama madaamiin teechanis nama isinis nama. Bifti keechanii fi kan ishii garagaras ta'u anis ishiinis hundi keenya nama. Namummaa keetiin ofitti amantee sodaa si keessa jiru muluu baaftee gatuudha. Yeroo hundumaa hin mul'atta yoo ta'e, yoo ishii si yaamte sodaatta yoo ta'e, ni rifatta yoo ta'e, wanta siin jettu san ni irraanfatta yoo ta'e hin ta'u. Wanta isa ajajjesanis irraanfachuu dhiisudha. Sababa kanaan takka taataayii ijoolleen 3 baatii wal fakkaataa keessatti gara biyyaa galfaman jechuudha. Madaamonni kana hin jaalatan. Wanta isaan sin ajajjellee yoo irraanfattan hin jaalatan. Kanaafuu ijoollee keenya hojjettanii milkaa'uuf jechootadhaan isiniin jedhe kana hundumaa of keessaa gataa of sirreechaa gola isaanii keessaa haga jirtanitti uffata kaddaaminnatii keessan kabajaa uffadhaa. Ani amma yeroo baay'ee viidiyoos yeroon hojjedhu uffata kiyya ni argitu. Uffata bareedaa dhabeemti nan qaba dhugaan isiniin jedha shaanxaa keessatti ashagamee taa'a jechuudha. Uffata sirriitti hin qaba. Dhugaan isiniin jedha. Garuu uffata san uffadhee dhiisee maal naa godha? Har'a uffata san uffadhee mana madaamii kana keessa hojjedhee maal naa godha? Bareedni biyya ofiitiif. Of tuulummaan biyya ofiitiif. Kan waan ati uffatte sirratti ilaalee ebadee akkam jirti kan siin jedhu. Nama biyya keetitti kan si jaju yoo qabaatte. Kan asii uffattee dhiiste kan si jaju hin qabdu. Maalummaa kee hin beektu. Kan sitti hinaafuu hin qabdu. Maaluma sinii godha? Kanaafuu kaayyoo keechan beekaa. Alaamaa keechan beekaa. Abjuu keechan beekaa. Maaliif akka manaa baatan beekaa. Kaayyoo manaas hin baaste sani. Kaayyoo biyya keechan haadhaaf abbaa akka lubbuu jaalatan, bultii keechan akka lubbuu jaalatan, ijoollee keechan, daa'imman ilmoo keechan akka lubbuu jaalatan gattanii
akka biyyaa baatan kan sin godhe kaayyoodha mitire. Kaayyoo keessa san galmaan ga'achuuf mataa keechaan lafatti gadi qadaaduu qabdu. Ani dhugaa isin jedhu waleen har'a akkanatti dubbatutuun bar sagaleen ishiin dhagahamu ture. Ani waggaa 2 bilbila maleen hojjedhe sinitti meera kanaan durallee waggaa 2 bakka keessa darbee maallaqa maatiin kiyya natti baasisan hagan deebisutti ani bilbilumaa maqaan dhoofne jechuudha. Har'a waggaa 5tti of ta'ee akkan dubbadhu ta'een jira. Amma yoo nattis dubbatan yoo tiikeettis natti muran baas salaamaan jedhaanii hojjedheen jira of gaheen jira. Erga dhaganaa hojjechuu danda'e namummaa koo argee jira eenyummaa koo argee jira jedheen wantan dabarsisan immoo obboloota kiyyaa qoodaa jira siniif qoodaan jira jechuudha. Namni mataa gadi qabatu boru ol jedhee akka dubbatu akka ta'u ofirraa na arge jechuudha. Dhugaan sin jedha ani bar intalan bilbila akkamitti akka garagartan hin beekne ture. Intalan waa'ee bakka foonni suusii bilbilaa hin qabne ture. Har'a garuu hojjedhee erga naga nama tokko nama ta'een boodatti waa baay'ee argine jira jechuudha. Kanaafuu keessattuu hanga tana harkatti qabatanii waan xiqqoo biyyatti waa godhatanii bakka kaleessanii of jijjiirtanitti mataa keessa lafatti gadi qadaada. Wanta isaas ni jira ishii immoo kashii ishii balxaal jedhama. Isiniif galee afaa gaariirra afaan gaariin baay'ee akka dammaatitti mi'aa'a. Kanaafuu yeroo hundumaa afaan keessan kana laal akka dammaa godhadhaa. Ilkaan nama hundaaf garaan nama tokkoof. Ilkaan keessaniin itti kolfaa giiftii teessanitti ilkaan keessaniin fuula keessan ifaati bitadhaa. Saniin boodatti garaa keessanitti waan barbaadan yaada. Badooma ishiitis haa ta'u waan barbaadan yaada. Ishii afootti tasallee fuulatti hin guurinaa. Ilkaan ittiin badinaa. Bakka kolfaa. Madaamuun nama kolfu nama gammadaa fakkaatu yeroo hundumaa isa jaalatti. Keessa keetti waan barbaadde yaadi. Keessa kee namni baqassee si arguu hin jiru. Keessa kee namni si laalu hin jiru. Namni kan nama laalu kan nama madaalu ilkaanii fi gubbaa keeti. Ifa fuula keetiiti waan ta'eef adaraa keessan biyya abjuu manaa baatan osoo galmaan hin ga'in akka biyyatti hin gaggeeffamne kanneen sirreeffadha. Keessattuu ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan kan ganaa hojjetachuuf biyyaa baataniifani jechuudha viidiyoo kana. Egaa agan ergasiniif qoode isin ga'a. Isin immoo laayik godhaa intala qashtii tana akka hamilee godhattee viidiyoo babbareeddu isin hojjettu immoo isin immoo jabeeffadhaame. Hojiin madaamii dadhabsiisee ka'ee immoo obboloota koo bohaarsuun qabaa jedhee gara keessa yoo dhufe isin immoo laayik gootanii yoo na jabeessitan hamileen horadha dadhabbiinis narraa badaa jechuudha. Yoo laayikii naa gochuu baattan immoo hamileen kiyya na keessaa badaa bakka nan dhiisaa jechuudha. Kanaaf akkam fataa jedheetoo sin bira dhufu isinis na jabeechaa isin jechuun affeerraa kootii turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti.